Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa har'a barnoota tokko isiniif qabadheetu dhufe barnoota keenyaan hamma dhuma viidiyichaatti ilaalaa. Viidiyoo iskrool irra gootanii irra hin dabarsinaa bakkee tokko isin jala darbinaan dogoggora uumuu waan danda'uuf kanaafuu warroonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa maatii chaanaalii keenya ta'a gara chaanaalii keenyatti dabalama. Kanaaf barnoonni irra isiniif qabadheetu dhufe akkaataa yuutuubii bara 2026 maallaqa herreguu danda'u maallaqa hojjechuu danda'u itti banatan akkaataa seera yuutuubiin baaseetiin sinii qabadee dhiyaadhe. Kanaaf haga dhuma barnoota keenyatti nu hordofaa jechaatiin warroonni sabiskiraayib hin godhan mallee sabiskiraayib godhaa maatii jaalalaa ta'anii tokkummaadhaan hojii tokko haa hojjennu. Kanaaf amma kallattumaan gara hojii keenyaatti haa darbu. Egaa kallattumaan gara barnoota keenyaatti dabarraa. Amma barnoota keenyaa kan nuti irraa jalqabnu appilikeeshinii yuutuub kan jettu kana afoo keessan irra jira. Yoo hin jiraatin illee gabbuufachuu ni dandeessu. Isarra kilikii goonaa jechaadha. Isarra gisee gadi tuqne intarfeesii kana fakkaatu nuuf fida. Gaafa intarfeesii kana fakkaatu nuuf fidu ammas iddoo yuu jettu ishii gara gadii kana iddoon qayeetti mare kana ishee irra tuqnaa jechaadha. Ishee kanarra gadi tuqanna. Amma maalloo fidee jira amartii warri isaanii jedhee nuuf fideera. Kireeta chaanaal jedhee jira. Gubbaa irratti jechaadha. Bakkeen amma itti mare kana keessatti kireet chaanaal kan jedhu kanarra tuqannaa jechaadha. Maaliif hin banamne odoo banameera ta'e viyuu jedhee nuuf fida achirratti. Kireet chaanaal isheettu kanarra gadi tuqannaa jechaadha. Akkas gaafa gadi tuqannu piikcherii, neemii warroota kana nuuf fidee jira. Kanaaf amma nuti immoo asitti maal goonaa bakkee neema amartii warri isaa jedhu sana gubbaa maqaa itti moggaafannaa jechaadha. Maqaa itti godhanna. Iddoo kamitti kinooshii iskiriptoo fakkaattu kanarra tuqneeti jechaadha. Isheerra tuqnee maqaa jijjiirra. Amartii warri isaa isheettu kana asii hin balleessina. Maal jenneeti itti barreeffannaa maqaa biraandii ta'e Global Touch jennee asii gubbaa kanarraa seef isheetti tuqnee seef godhannaa jechaadha. Erga seef godhanneen booddee kireet chaanaal isheettu kana irra tuqanna. Kireet chaanaal isheettu kana hin tuqannaa jechaadha. Kireet chaanaal amma maal ta'a yuutuubiin keenya maqaansaa hin jijjiirramaa jechaadha. Hin jijjiirrama. Gaafa irraa baanee itti deebinu yuu isheettu kana gubbaarra gadi tuqannaa ammas deebine. Maal ta'eera amma Global Touch kan jedhu kun nu dhufeera jechaadha. Maqaan duraa irraa jijjiirame viyuu chaanaal jedhee nuu fide jechaadha. Kanaaf amma nuti maal gochuu qabna amma immoo baanarii loogoo itti godhachuutii qabnaa jechaadha. Asuma baanarii loogoo itti godhachuutii qabnaa jechaadha. Kanaaf baanarii loogoo itti godhachuudhaaf immoo maal goonaa asumarra tuqannaa jechaadha. Asuma gubbaarra tuqanna. Ishuma gubbaarra tuqanneetu intarfeesii kana nuuf fidaa jechaadha. Ergasiin booddee asirratti viidiyoo adda addaa appiloodiin goone waan ta'eetiif kana duwwaa nuuf fide jechaadha. Amma iddoodhuma iskiriptoo qabdu kana maal goona asumarra tuqanna. Gaafa tuqannu akkattiin mallattoo kaameeraa qabu lama nuuf fide jechaadha. Maal loogoo fi baanarii nuuf fide jechaadha. Ishii kaameeraa jalqabaa kanarra yoo tuqanne ishee nama qayeetti mare kana keessa jirtu kanarra yoo tuqne maal godha loogoo fuulduratti itti mul'atu nuuf fida jechaadha. Isarra tuqnee Global Touch kan jettu kana fidannaa jechaadha. Akkasitti harkisnee guuttannaa jechaadha. Harkisnee akka inni sirriitti ija namaatti guutee mul'atutti akkasitti guuttanna. Ergasiin booda Save as Profile Picture kan jettu kan jala kana jirtu kana irra tuqanna. Irra tuqannaa jechaadha. Maal godha hin jijjiira jechaadha dhaqee. Hin jijjiira amma jijjiiraa jira waan ta'eef jijjiiree irra nuu kaa'ee jechaadha. Amma immoo baanarii duubaasaa biraandii kan ta'e irra kaawwachuudhaaf maal goona ammas mallattoodhuma kaameeraa ishii asii kanarra tuqanna. Ishee irra tuqanneet ammas as keessaa
Gaalaarii jalaati jechaadha. Baanarii dura saayizii isaatiin qopheeffanne maal goona fidannee itti galfanna jechaadha. Giloobaaltajii hedduu kana amma giloobaaltajii hedduu kana harka keenyaan xiqqeessinaa jechaadha. Walitti harkisnee xiqqeessinee gidduu kana keenya ilaa gidduun heetti isiniin maru kana as gidduu galuu qabaa jechaadha. Kanaaf giloobaaltajiin jedhu kun akkasittiin eega dhufee as keessatti saayizii xiqqeessine gashineen booddee seef isheettu ishee gubbaarraa kana kilikii goonaa jechaadha. Innis maal ta'a duuba isaarra dhufee nuuf galaa jechaadha. Bakka kanuma akkasittiin dhufee nuuf galee jira. Kanaaf waa hunda dhannee jirra. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa erga chaanaalii keenya yuutuubii chaanaalii mataa keenyaa kanatti kireet godhannee akka inni nuu kanfalutti kireet godhannee wantoota gurguramu itti jiraatu ni jiru. Isaanis wal wajjiniin kutaa itti aanutti ilaalla. Akkamittiin akka viidiyoo upload godhan wajjiniin kan ilaalu ta'a jechaadha. Kanaaf warroonni sabiskiraayib hin goone ammallee sabiskiraayib godhaa maatii chaanaalii keenyaa ta'a.